مالي مرابل اللي سيدلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا channel كينيا بونسا TV وردادن هندي كيسنو أرانتنا واهي شارماركي كابنيسني ديان نجرة حالا شارماركين كيسي جرو وان شارماركين ركو إني كيسي جرو كابنيسني ديان نجرة شارماركي غا حالا هميسا كيسي جرة حالا هماتا دا كيسي جرة مالف شارماركي تيكم هذا من ساعتين والدبني سببا سنير راكن كي ركو غدا كيسا غلي جرايجو من سار رابا فمي يوتيوبين إني كابولين أكانتي نما براتين كنجرو أكما أفان سار هذا كيسان كنا يجو قالوا ربي أركا مكاف يوتيوبي نادي بيسي يوتيوبي نهنجاماتي مكا إساتي نكانتين كنجرو إساف سينو جرا شارماركي artistii keenya beekamaa guddaa keessaa isa tokko jechuudha. Nama afaan Oromoo guddisuu irratti shoora guddaa taphate Shaarmaarkii Adam jechuudha. Nuti Shaarmaarkii Adam ni jaalannaas. Garuu bakka inni rakkoo keessa jiru kanatti rakkoo isaa inuma itti ilaallee hin dandeenyu. Itti ilaaluu hin dandeenyu. Hanga dandeenyetti waan qabnuun Oromoon lammiif gaachana nuti warri Oromoo taane Shaarmaarkii cinaa dhaabbannee buukaa sirri jiru kanaan isa gargaaruu qabna. Maaliif mana isaan jiru mana isaa irraas baafamee jira. Gama tokkoonis du'aayii goonaa fi Rabbiin mana isaa isa harkatti haa deebisu jecha. Wallaahi waan hedduu takka nu gaddisiise keessa Shaarmaarkii Adam oggoo akkana ta'u kana hedduu takka harrifadhe yaa'u. Yaa Rabbi rakkoo Shaarmaarkii Adam keessa jiru kana amma furmaata fidiif. Nutilleen waan dandeenyuun hanga dandeenyeen sagalee Shaarmaarkii Adamiif taanee rakkoo inni keessa jiru kana hawaasa bal'atti ibsinee keessatti warri yuutuubaroota ta'e sagalee taaf waan Shaarmaarkii keessa jiru kana fuudhaatii fi addunyaarra facaasaa. haa gargaaranii ni gargaarra nuti akkanatti teenyee rakkoo hoggaa Oromoon tokko rakkate teenyee waliin laaluun hin barbaachisu jechuudha. Shaarmaarkii waan inni afaan Oromoo guddisuu irratti tattaaffii guddaa godhaa ture yoo haasofne ilaa hanga inuma haasofnee fixuu hin dandeenyu. Saniif please cinaa haa dhaabbannu please Shaarmaarkii cinaa haa dhaabbannuun isiniin jaa buuka kanaaf isaaf waan dandeessaniin akka lammii tokkotti qooda irraa fudhadhaa. Oromoon Oromoof gaachana nuti Oromoodha waan taateef rakkoo artistii keenya guddaa kana teenyee itti ilaallu jechuudha. Rabbii dubbii tana jiddurraa fixee mana isaatti Rabbi isaa haa deebisu. Wallaahi hedduu takka nu gaddisiisee jira jechuudha Shaarmaarkii. Rakkoo booda rakkoon hoggaa dhufte balloo boodarra jira. Yoo rakkoon dhufte malee balloon hin dhufte inshaallah Shaarmaarkii Adam ammumaaf malee hoggaa xiqqishu jee asirraa achi waa xiqqishu bubbullaan balloo guddoo keessatti kunoo walumaan harku teenya inshaallah yoo Rabbiin fedhe. Maaliif hogguu rakkoon dhufte ballootu boodaan dhufa jechuudha. Alhamdulillah jennee gaafsan Rabbiif galata galchuu teenya ni agartan isin uummanni Oromoo hundi keessan please buuka kanarratti gargaaraan isinin jaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Egaa boru har'a horiif jecha akkanatti an hadhaa sakaraataan agarsiisu horiif jecha an mana namarra oofu